keessa irra aappii wayii na fayyade wayii isinitti argisiisuuf jedhee yani waan natti toleef tarii yoo namni fayyadame jedheeti. Kun amma gaafa aappicha Play Store miseenan isinitti argisiisa. Kuno barreesseen jira gatiin ta'eef intro maker kuno intro maker for YouTube channel jettanii barreessitu. Kuno ani download godheen jira gatii ta'eef kuno kana fakkaata suuraan isaa jechuu kooti. Suuraan isaa kana fakkaata sagara olitti argamu kana. Amma kuno yoo asitti sarguu barbaadan kuno akkasitti isinitti akka mul'atuuf kuno kanadha. Amma maaliif isin fayyada yoo jettan intro isa jedhamu yookiin seensa YouTube channel gaafa viidiyoo upload gochuuf baatan itti dabaltanii seensarra godhachuu dandeessu barbaadanii jechuudha. Maraxanii keessa akkasni ta'etti hojjetattu. Amma fakkeenyaaf keessaa isinitti argisiisuuf keessi isaa kana fakkaata. Kuno akkuma argaa jirtanii keessi isaa kana fakkaata. Fakkeenyaaf kana isinitti argisiisuuf download godha. Barbaadni isa gara gadiitiin download godhachuu dandeessu akkuma fedha keessaniiti. Amma download gochaa jira. Aga fixutti obsumaan eegaa. Aappiin kun kan isin dhibu afaan chaayinaa ta'uu mabaarif hin beeku. Aappii garuu yoo yaaltan akkan isinitti argisiisaa jiru kanatti yoo yaaltanii itti gammaddu isinitti ta'uu danda'a. Introon kun intro qalal jedhe wayitii wanta dheeraa ta'ee nama jibbisiisus miti qalalli wayitii. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuufidha. Anis kale yoomin buusee yoo amma dhiyoo kanan buusee gaafa ni ilaalu yaalennaan sirratee yani intro normaalii waan ta'eefidha. Tarii namni qalalii kanatti wanta qalalii fayyadame jedheetiin isiniif share gochuu barbaade. Akkasii keessi isaa akkuma amma isinitti argisiisedha. Akkatti introcha sirreeffachuu danda'amu immoo kunoo isinitti argisiisaa jira. Hanga inni download godhutti neegaa kunoo kuni keessi isaa kana fakkaata. Fakkeenyaaf keessi isaa kana yoo fakkaate bakka title here jettu kana wal qixxeessitu isa gubbaatiif wajjin asinis wal qixxeessitu. Achi booddee achi booda maal gootu title here bakka jedhu kana barreessitan maqaa keessan barreessitan maqaa YouTube channel keessanii. An kan kun barreessaa jira kunoo. An kan kun barreessaa isinitti argisiisumaaf. Godatti subscribe godhaa jechuu yoo barbaade. Kunoo akkasumatti barreessitan. Waan nama cinqu miti wanta qallaalii wayiiti. Kunoo yoo guddisuu barbaadan isin guddistu, yoo xiqqeessuu barbaadan isin xiqqeessitu. Akkuma barbaadan gootu jechuudha. Kunoo barreeffama keessan immoo istaayilii isa jijjiiruuf as tuqxanii yoo kun isinitti hin tolin jijjiirtanii kan isinitti tole godhattan. Anama kanarra yoon godhe amma kanarra yoon godhe yookiin immoo kanarra yoon godhe amma keessaan baa kunoo see cinaa jirtu harka mirgaa gara viidiyoo waraabamaa jiru kanarra viidiyoo riikardii gochaa jiru kanarra kunoo isatti cinaa kan jirtu barreeffama xiqqoo wayii iseedhaan keessaa baatan. Amma erga kana keessaa baatanii booddee maal gootu kan akkasitti murtaniitu waan baay'ee qaba wanti kun asiis waan baay'ee qaba.
yoo asii wanti isin hin barbaadin isin irra dhufe immoo wanta akka dileetii kun gubbaa kanarra jirti seema tuqxanii keessaa baatan kunoo asii immoo yoo subscribe irra godhachuu barbaaddanis yoo kunoo wantoota garaagaraa irra godhachuuf barbaadan kunoo as jala dhuftanii maraxachuu dandeessu addanna jala dhuftanii warra qasxii qabu kana bichaadha daawuloodii kan ta'uu danda'u warri qulfiin kun gadi daawuloodii ta'uu hin danda'anii kunoo tekstii bira gaafa dhuftanis akkuma isin barbaachisetti godhattu kunoo warri kunis enerjii isa jedhudha enerjii kana warra qulfii daawuloodii isinii ta'uu hin danda'u warra qasxii qofadha kunoo asiis qasxii garaagaraa jira emoji yoo barbaadanis kunoo irra godhachuu dandeessu subscribe warri jedhus kunooti warra qulfii hin qabne daawulood godhachuu dandeessu an daawulood godheen jira kunoo isinitti argisiisumaaf amma kana yoon godhe isinitti argisiisumaaf yoo barbaadan hin barreessitu yoo isin hin barbaachisin immoo dhiistanii ofii keessanii barreeffachuu hin dandeessu jechuudha kunoo gaafa barreessanii kaatan akkasumatti callistanii hin dhiistan akkam gootu keessa baatanii booddee kunoo isa kaanii wal qixxeessuuf jecha akkasitti wal qixxeessitan qasxii wanta wayii qabdi kunoo waan ittiin qabanii wal harkisanii gad harkisan ammoo dhumaatti asirraayis akkasuma gootan inni akkas isinii ta'aa jira kunoo yoo muuziqaatti dabalachuu barbaaddan immoo kunoo bakkuma muuziqaa suuraa muuziqaa qabu kana barbaaddanii isa bilbila keessan keessaa godhachuuf kunoo gubbaarra warra gajjallaa lamaan kana otoo hin ta'in kunoo asirra milikkita muuziqaa kan qabdu wayii achumarra caani gootanii jorra tuqxanii achii booddee bakka muuziqaa keessanii deemtan erga bakka muuziqaa keessanii deemtanii anamma kan elemoo aliin irra godha kunoo right gootan asirra dhuftanii achi booda akkas cheek gootan kun akkasumatti qallalumatti irra godhattan asii kun warroota goda irra jiru kana lammansaa diddiimes akka diimatuu fi on gootan yaani sila ofii ture on gootan lammanuu achi raayitii tuqxanii kunoo amma ilaaluuf kun akkasittiin xumuree isinis kana caalaa bareechisattanii godhachuu dandeessu akkuma nama isinitti miti amma kunoo keessaa bahuuf raayitii kana tuqxan kunoo akkasitti xumuramaa jira jechuudha gaafa daawulood ta'u